Ashama akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota maatii Almaas Salaalee soddomii lama jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaa nageenya waaqayyoo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira nagaadha. Simbirallee nagaa akka ta'us waaqayyoo irraa abdiitiin qaba jechuuti barbaada. Akkasumas obboloota koo biyya keessa taa'uudhaan biyya alaa taa'uudhaan bifa koomentiidhaan bifa karaa keessatiin gorsiif jajjabina sinaaf kennitaniif guddaa tokko galatooma sinin jechuuti barbaada dhugaa dubbachuudhaaf gorsi keessan jajjabinni keessan haamilee naa ta'eeti jira. Anis immoo nama hojiirra oolchitoo bakki sinaaf hawwitaniif bakki sinaaf qabdaniif gahee mul'adhu waaqayyoon haa taasisu akkasumallee eebba keessaniifis amiin jedheeti fudhadheeti jira. Dhugaa dubbachuuf chaanaala kiyya kanarratti haga keessa darbeetti nama haganaa tan qabaye obboloota hagana naaf yaaduu qaba jedhee ofii koo gaafadhutti kan na taasistani. Dhugaa dubbachuuf ani jecha isiniif hin qabu biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtani nama olmaa keessan deebisuuf nama olmaa keessan dubbatus waaqayyoon na haa taasisu jechuuti barbaada. Galatooma obboloota koo hundumti keessanoo kan biyya keessaas kan biyya alaas akkattan itti isinii ibsu hin qabu. Jalqaba haga amma kiroomi keessa buluudhaan ammalleen osoona dhadhabne nu salachee osoo hin jedhin ammallee warroonni na cinaan jirtan obboloota koo dhugaani jecha itti isinii ibsuun dhabe ana caalaa akka keessaniititti dhimmi koo kan sin rakkisee to'e itti dhimmamtanii isa kana akkana goote akkanaadha isa kana akkana goote akkana ittanii jajjabina naaf kennitaniif illeedha guddaa tokko galatooma. Jajjabinni keessan haamilee naa ta'eeti jira. Jajjabinni keessan akkan itti fufu na taasiseeti jira. Kanaaf ani jecha isiniif hin qabu. Inni guddaan nagaadha. Nagahaan isiniif hawwa kaayyoof karoora keessan hunduma isaatiiyyuu waaqayyoon galmaa isinii ga'e yeroo gabaabatti gara biyya keessanii gara maatii keessatti akka galtan abdiin waaqayyoo irraa qaba. Hunda darba ilmi namaa fayyaadha waan ta'eedhaaf kan qilleensa rabbi wallu agarsiise kan qilleensa rabbi wallu barsiise asii gallee immoo biyya irratti nama wal argu nama walitti dhufu waaqayyoon nu haa taasisu bakkuma jirtanitti nagaan isiniif hawwa jechuu barbaada obboloota koo. Kanattaan sudhaan masii fiqirii hundumti keessanuu hin beektan jedheen yaada obboloota koo. Har'allee moonii ta'e osoo hin taane har'allee moonii ta'e jettee to'e osoo duubatti hin deebiin obboloota keenya sa'aatii cinaan dhaabbattee kan gargaaraa jirtuu fi kan jajjabeessatee jirtudha. Dhugaa masii koon waan baay'ee sirraa baradheeti jira. Gaarummaan kee kun akkanumatti waaqayyo sirratti yaa irraa uffatu akkanumatti haga dhumaatitti nama dhaabbatu waaqayyo si haa taasisu. Isa guddaa caala immoo nagaan siif hawwa nagaan biyya keetitti maatii keetitti yaadaaf karoora kee hunduma isaatiiyyuu hartii qulqullittiin durbii maaramiin siif assaakkaatee nagaan gara biyya keetii fi nagaan maatii fi biyya keetti si haa galchitu jechuuti barbaada dhiifama. Inna dhugaani jecha siif hin qabu siin jedha obboleetti koo guddaa tokko galatoomi gorsa keetiifis jajjabina keetiifis iddoo naaf hawwiteefis anis immoo nama achitti argamu rabbi na haa taasisu jechuuti barbaada. Kanaaf hundumti keessan obboloota koo masii fiqirii moonii taate malee bakka ishee yaadduu fi kaayyoof karoora ishee waan geejji tokko hin jiru waan ta'eef ammallee gargaarsi keessan ni barbaachisa. Laayikii sheerii gochuudhaan maatii ta'uudhaan akka cinaan dhaabbattan obboleetti keenya isiniin jechuuti barbaada. Masii koo guddaa tokko galatoomii irra deebuudhaani ani sagantaa kosmaan xumuree jira gara masii fiqiriitti sin dabarsaa. Masii fiqirii waliin turtii gaarii isiniif hawwa. Olmaan illee olmaa gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keessanuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Horaa bulaa deebana baay'adha lafa guuta turtii gaarii. Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo bakka faala jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo amantaa birootaa ta'e yoyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii
ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa nageenyi na biratti argamu akkasin biratti argamu abdiif amantiin guddaatiin qaba. Egaa obboloota koo obboloonni koo biyya keessa fi biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keessan bakkuma jirtanitti dachaadhaan isiniif haa dabalu jechaatan jira. Egaa ani nama nan beekneef Maskii Fiqiriidha. Egaa Maskii Fiqiriin eessa deemuuf yoo jettan eessatti argamtan yoo jettan mana obboleettitoo kabajamtuu fi jaallatamtuu Almaas Salaalee nama mucayyoo cimtuu fi jabduu kan taate mana ishiittan argama. Sababiin mana ishiitti argame immoo Almaas nama cimtuu fi nama jabduu kan taate gatii dadhabbii ishiitii ji'oota dheeraa wanta itti hojjettee itti dadhabdee moonoo taatee jirti. Anis gammachuu keessa koo jiru hedduu wantan gammadeef gammachuu koo kana mana obboleettii xiyyaattiin dhufee ibsachuutii barbaade. Egaa Almi baga gammadde baga fidhii dadhabbii keetii waaqayyoon si argamsiise siin jedha. Egaa hordoftoonni Almii Salaalee hundi keessanuu Almii cinaa dhaabbattanii kan bakka kanaaf maatii osoo hin taane salachaane osoo hin taane kiroomii keessa wajjiniin bultanii akkasuma maatii ishee cinaa dhaabbatanii guuttanii fi hedduu galatooma. Egaa Almiin har'a moonetaayizii taatee waa hunda xumurte osoo hin taane wantoota hedduudha kan ishii kara fuulduraatti isheerraa eeggatu. Wantoota sanallee chaalenjoota hedduu dhufan sanallee obsaan dabarsutu barbaachisa jechuudha. Muni ta'anii hojiin xumurame jechuu otoo hin taane gara fuulduraallee dhaloonni boruu maalirraa baratu chaayinaalii koorratti maal gallakkisuuf hin qaba. Akkasuma wantoota garaagaraa wanta sabni kee irraa baratu akka nuuf gallakkistu akka chaayinaalii keetirratti nuuf barsiistu abdii qabna. Egaa obboloota koo warreen Almii cinaa dhaabbattan hedduu galatoomaa. Gammachuun obboleettii keenyaa gammachuu ishii qofa osoo hin taane gammachuu keenya hundaati. Sababni isaas namni gaafa firii dadhabbiisaatii argatu kiroomii keessa isaa 24 warreen wajjiniin bultanii akkasii wajjiniin dadhabdan gaafa firii dadhabbii ishiitii argamsiistu ishii qofatu dadhabee fide osoo hin taane isin hiriyoota ishee cinaa dhaabbattanidha waan ta'eef kanaafuu wal jajjabeessaa. Ammallee monii taate ishiin waa hunda xumurte jettanii bira deebi'uu osoo hin taane ishii bira dhaabbattanii bakka dogoggorri qabaatutti bakki kun dogoggora qaba. Kanaafuu bakka kanatti sirreessi jettanii bifa koomentiitiin barreessuu fi dandeessu. Egaa obboloota koo jaallatamuuf kabajamoo kan taatan Almii baga gammadde baga firii dadhabbii keetii argite. Asumaan obboleenyi keenya ishee cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa. Hedduu galatoomaa. Akkasumatti ciminni keessan hanga dhumaatti yaa ta'u wal jajjabeessuun aadaa keessan isiniif haa ta'u. Egaa Almiin nama jabduu fi nama cimtuudha. Ijoollota kana baay'een ajaa'ibsiifadha. Naman hedduu isaan jaalladhuudha. Almii koo jabaadhu. Gaarummaan isin hojjettan gaarummaan yaada gaarii waliif qabdan kun hedduu nama gammachiisa. Kara fuulduraatti illee akka akkanumaan itti fuftuun isin jira. Buleettitoo gaarii hojjechuun ofii keetiif malee namaaf miti. Namoonni tokko maaliif jedhanii warreen hinaaffan ni jiru. Gaarummaa yoo hojjette waaqayyo irrattis wanta gaarii si eeggata. Lafarrattis gaafa lubbuun tee darbiturree namsiin kee boqonnaa argatti jechuudha. Kanaafuu hanga dachee kanarra jiraannutti wanta gaarii hojjennee wanta gaarii namaaf yaannee wanta gaarii yoo hojjennee dabarsine dhaloonni boruullee nurraa baratee nurraa argee wanta nuyi kaleessa dabarsine sana nurraa baratu jechuudha. Kanaafuu jireenya qabdu kana keessatti nama jajjabeessuu nama cimsuu fi wanta gaarii yoo wanta humnaan dadhabde wanta gaarii yaada gaarii yoo kenniteef namni sun jabaachuutii danda'a. Egaa kanaafuu wal bira dhaabbannee wal cinaa dhaabbannee bakka dogoggorri jirutti duuban quba walitti qabu osoo hin taane fuuldura deemne bakka kanatti sirreeffadhu yoo jennee nama sanaan abbichi waan sana sirreeffachuutii danda'a. Kanaafuu obboleeyyan koo hundumti keessanuu guddaa galatoomaa. Warreen Almaas cinaa dhaabbattanii hedduutu akkasiin jaallanna. Akkanuma ciminni keessan kara fuulduraallee itti hafuun isiniin jedha. Warreen Almii Salaaleetiif maatiin taane kottaan mana Almii Salaaleetti dabalamaatii maamila ishii ta'an isiniin jedha. Kanaafuu jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Almii kanaaf like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ammallee cinaa dhaabbadha bira hin fagaatin dhaamsa kootii. Kanaafuu dogoggora haasaa koo keessatti dogoggorri yoo jiraate dhiifama maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Kanaafuu jabaadhaa obboloota koo wal jajjabeessan dhaamsa kiyyaa turtii gaarii.